ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? እህት ወንድሞቼ ዛሬ ለመናገር ፈልጌ አይደለም፣ ግን እንደዚህ አይነት ነገር ሲደርስ ሁላችንም መናገር ያለብን ነገር አለ። ይህንን ነገር በተለይ ለወንዶቹ መናገር እንፈልገው ለወንዶቹ ነው። በቃ ማለት ከኔ እንድትማር ነው እንፈልገው። እኔ እባካችሁ እኔ እያለቀስኩ ስነግራችሁ ቢያንስ ከኔ እንድትማሩ ይገባል። ሽንኩርት በደረሱበት እንዳደርሱ። በጣም ከባድ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። Hello, waye lubuye. Akkam? Si jira. Jalan bademni. Si amma sound dandawti. Boden civil blushi. Ciao.
Gudi abu. Ush. Ana bukkee deesee roga si yaasoftu hin qaluuftat. Maalum godhaa? Salfattu. Maannee uffinaas. Lubbuetta. Maannee hiriyaa tokko. Lubbuun. Hiriyaa tokkotiin jechuun danda'u? Hiriyaa tokko. Lubbuun jedhamu hiriyaadha. Lakkii haadha kun hiriyaa kootiin hin jedhe. Akkasiin beeku. Maannee. Lubbuu. Maali waan akkasii? Maalin godhee? Maali booddee si dabala maal ta'e? Naasoftu na fuulduratti. Wayyee lubbuetta. Lakkii hiriyaa kootiin. Maali riyaan? Riyaadhaan lubbuu jedhu. Waan tala nan sitti meedhala. Siikashti. Yoomi kaasee kaalsiin burshiidhaan miicamu jalqabe. Erga kaalsiidhaan lafa deemuu jalqabne iddoo. Erga kaalsiifannee lafa deemuu jalqabne. Burshiidhaan balaan jiru qal'ata. Osoo mangugeetee yookaan immoo joobiraa. Omti nuunan daangessu qubachuudhaaf si biraa. Onnoo koo keessaa qabdaa yoomiyyuu taanaan bakka. Jettanii warri sobdan maraattu nan shakka. Gugee ta'uu hin dandeessu yookaan allaattii samii. Baddu hin baddi malee nama ta'uu keetti.